naannoo Neeshitii fi Qonnaatitti akka aanaa Leemuu Bilbilootitti oomisha midhaaniitiin hojii guddaan hojjetamee jira. Bara oomisha darbee oomisha irraa argame naannoo hektaara 83,000ti. Kana keessa kilaastarri qamadii jira, kilaastarri garbuu jira, kilaastarri baaqelaa jira jechuudha. Kana keessa oomisha bal'aa kan irraa arganne naannoo hektaara 45 kilaastara qamadii oomishneeti jechuudha. Kuni bara darbe qofa hektaara 45 irraa naannoo miliyoona 1.8 qonnaan bulaan keenya oomisha qamadii irraa argatee jira jechuudha. Waliigala hektaara 83 oomishame kana oomisha naannoo miliyoona 2.4 sassaabuun danda'amee jira jechuudha. Kuni bara baratti dabalaa kan dhufe jechuudha. Bara 2017 miliyoona 1.6 arganne. Lafti qotames hektaara 76 ture. Bara baratti dabalaa dhufe. Bara kana ammoo naannoo hektaara 86 qotamee jira jechuudha. Kuni karoora of danda'uu keessatti hiika mataa isaa qaba. Lafti hin qotamne akka hin jiraanne ijjannoo qabanne qonnaan bulaa keenya hubachiifne qonnaan bulaan keenya karoora of danda'u kana hubatee bara kana guutumaan guututti lafti hundi qotamee oomisha akkaataa amma arginu kanaan latiinsarra jira jechuudha. Kana iccitiin guddaan qonnaan bulaan barannoo argatee jira, teekinooloojii ce'ee jira, teekinooloojii fayyadamuu qonnaan bulaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuu isaati jechuudha. Naannoo qonnaatitti bu'aa guddaa ittiin arganne aanaa Leemuu Bilbiloo galaana aannaniitiin beekama.